يا خاطب الحور الحسان وطالبا لوصالهن بجنة الحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. أدوغ مجيسا والرسودان جرو في قلبي بلا جرون داب كتاب دعائي خن حسن المسلم أفان رموتي تخا مسلما خنجامو برنون نئسا واتساب الرتب السيف موجل قبميت جرا warri kitaabni isaan bira gahee jiru lakkoofsa isa keessa jiru mobaayila keessatti seef godha yookaan kuufadha eegasii ammoo aad godha hordofa. kitaabni kun fuula 150 ta'u du'aa'iin adda addaa hedduun isa keessatti walitti qabamteeti jirti. akka fakkeenyaatti du'aa'ii yeroo rakkoon namatti jirtu kadhatan du'aa'ii shayxaanaa fi waswaasa isaatiin firraa arihan du'aa'ii namni balaan itti buute godhatu du'aa'ii yeroo manaa bahanii fi mana seenan godhatan afaan salaataa guututti ibkeessaa qaba. warri suudaan kaartuun jiraattan kitaaba du'aa'ii kana argachuu yoo barbaadan iddoo akkanaatti argachuu ni dandeeysan. arkuet balaabil butiikii oromiyaa assalama butiikii adaama khayma butiikii abdusalaam arkuet afrikaa butiikii omdurumaan sowraa butiikii oromiyaa baharii butiikii abdusalaam akkasuma jireef laffa jooba butiikii misbaa asirraa kitaaba kana fudhattanii hordofuu ni dandeeysan. warri biyya alaa jirtan Awustiraaliyaa Meelboorn warri Ameerikaatis Minisoota warri Kanaadaa Torontoo warri Awurooppaa Noorweey Osloo Hoolaandi asirraa arkachuu ni dandeeysan. carraan kun isin hin dabrin waasaappiin hordofa. way hiree gaarii tan baranaa tan duriin gargarii.